Chaanalii YouTube banattee waa'ee doktorummaa yookaan ammoo waa'ee fayyaa barsiiftuu yoo ta'e viidiyoolee haala kanaan viidiyoolee waa'ee fayyaa agarsiisan kanneen akkanaa bifa firiitiin akkasumas barnoota waa'ee teeknooloojii barsiiftuu yoo ta'e waa'ee viidiyoo keetii kan agarsiisan viidiyoo bifa firiitiin akkasumas waa'ee nyaataa barsiiftuu yoo ta'e viidiyoolee waa'ee nyaataa bifa firiitiin haala itti argattu viidiyoo kana keessaan wal dura duubaan isin agarsiisa. Kana yeroo chaanalii YouTube banannee viidiyoo barnootaa yeroo gadhiifnu yookaan ammoo akkasumas viiloogii garaagaraa yeroo daleenyu wantoota viidiyoo keenyatti meenshin yookaan ammoo agarsiisan viidiyoo firii ta'e kooppiiraayit irraa bilisa ta'e akkaataa argattan viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan kan isin agarsiisa. Viidiyoo kana haga dhumaa daawwachuun isteeppiin isin agarsiisu hordofaa. Okay guys, kallattumaan gara barnoota keenyatti yeroo deebinu viidiyoo chaanalii YouTube keenyaatiif dabarfachuudhaaf isteeppiiwwan gabaabduu armaan gadii nu barbaachisa. Isteeppii inni jalqabaa Chrome yookaan ammoo browserii kamiyyuu qabaachuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana keessatti Chrome fayyadamee isin agarsiisa. Chrome baay'ee bareedaadha. Viidiyoo amma duratti hedduu itti fayyadamnee jirra. Chrome kana ni seenu. Browserii Chrome kana yeroo seennu kallattumaan keessa Chrome keessatti ni dabarsa. Yeroo kana haala kanaan erga bannee booda san jalqaba irratti maal goona iddoo sarchii jettu kanarratti weebsaayitiin amma isin agarsiisu kana sarchii gootu jechuudha. Fakkeenyaaf weebsaayitichi pixabay.com kunoo akkuma agartan isa kana sarchii goona jechuudha. Haala kanaan erga barreessine akkuma agartan kunoo keessi isaa haala kanaan nu naqee jira jechuudha. Pixabay weebsaayitii addaatii weebsaayitii imeejis ta'ee akkasumas viidiyoolee garaagaraa bifa firiitiin irraa argachuu dandeenyu. Mee akkamitti akka isa kana itti fayyadamnu isin agarsiisa. Iddoo sarchii jettu kanarratti kunoo akkuma agartan gosa viidiyoo keessanii sarchii gootu jechuudha. Akkasumas bitaa kanarratti kan argamu kaataagorii imeejii viidiyoo fi akkasumas kanneen kana fakkaatan kan keessaa fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kaataagorii isaa fudhattee viidiyoo dabarfachuu feetee gosa viidiyoo filatta. Akkasumas imeejii yoo fudhachuu feetee imeejii yookaan ammoo footoo filattaa jechuudha. Erga haala kanaan kaataagorii yookaan ammoo ramaddii isaa filattee booda sana booda maal goota iddoo sarchi gootu irratti viidiyoo barbaaddu yookaan ammoo footoolee barbaaddu sarchi goota. An amma viidiyoo waan isin agarsiisu deemuuf viidicha akkamitti sarchi akkaan godhuu ilaaltu. Fakkeenyaaf waa'ee nyaataatiin hojjedhu yoo ta'e waa'ee nyaataatiin sarchi godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti food yeroo godhu kunoo akkuma agartan viidiyoo waa'ee nyaataatiin wal qabatan gosa babbareedaa hedduu naaf tarreessaa jechuudha. Akkasumas gama gubbaarratti iddoo sarchii jaamu kanarratti yeroo kaataagorii keessan ni barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf amma waa'ee fuudii waan biraatiin dabarsadha jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee fayyaatiin dabarsa yoo ta'e hiilziin godha jechuudha. Akkasumas kaataagorii gosa barnoota keessanii YouTube irratti barsiistan hunda haala kanaan yeroo dabarfattan viidiyooleen isiniif tarreessaa jiru. Kunoo akkuma agartan waa'ee fayyaa yoon barsiisa ta'e viidiyoo waa'ee fayyaa hiilzi kan jedhu niin sarchiin godha jechuudha. Kunoo akkuma agartan viidiyoo hedduu naaf fida. Mee tokko dabarseetiin isin agarsiisa jechuudha. Amma viidiyoolee egaa kaataagorii akka dabartan kan bishaanii kana mee fakkeenyaaf waa'ee fayyaa kan keessa bishaanii kana dabarsee isin agarsiisu viidiyicha irratti ni cuqaasa. Yeroo viidiyicha cuqaasu haala kanaan kunoo gama gubbaarratti kan argamtan firii daawunlood kan jedhu naaf fida jechuudha. Amma kana dabarsuudhaaf iddoo firii daawunlood yeroo tuqu amma qulqullina viidiyoo maaliif akkaan dabarfachuu fedhu fakkeenyaaf tiktookiif hin dabarsa yoo ta'e akkasumas yuutuubiif hin dabarsa yoo ta'e kaataagorii isaanii ni filadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma yuutuubiif waan hin dabarsuu deemuuf viidiyicha lakkoofsa kana filadhee lakkoofsa yuutuubii jechuudha dhibbaa fi kana akkuma agartan jechuudha. Sana booda firii daawunlood kan jedhu niin cuqaasaa jechuudha. Qulqulluu isaa filachuu qabdanii haala kanaan erga ta'e kunoo kallattumaan gara kiroomoo kiyyaatti naaf dabree jira jechuudha. Viidiyoo haala kanaan hanga barbaade dabarfachuu ni danda'a guys. Waa'ee teeknooloojii barsiistanis waa'ee teeknooloojii sarchi gootanii haala kanaan barsiisuu dandeessu. Akka irraa gammaddeen abdiin qabaa viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhuun akkasumas namoota birootiif sheer godhuu hin dagatinaa. Yaada ta'e gaafii kamiyyuu qabaattan karaa komantii naaf barreessaa isiniin ja'a. Viidiyoo kana biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.